Anaan dhufa dhuftanii viidiyoo tartee irratti bakka argayeetiin dhaabbata jecha. Kanaaf asirraa eegalla inshaallah nafaana bootanii takka takkaan isin garsiisu jira inshaallah. Maaliif inni kun ka dhuunfaa kennaati. Maal ittiin banachuu dandeenya? Feesbuuka ittiin banachuu dandeenya, tiktook ittiin banachuu dandeenya, yuutuub ittiin banachuu dandeenya. Waan baay'ee ittiin hojjechuu dandeenya jechuudha kan mataa kennaa kana jechaadha. Isa gadaan akkuma yoo duraa isin jiraa ture warra shooppii takkaan immoo warra waa gurguru kan gubbaratti isaaniif jechaadha. Kanaaf irra deebiin barbaachisu viidiyoo duraa keessatti nagartan inshaallah. Kunoo foornaamii ka jedhu kana anam asitti maqaa barbaade guutuu danda'a jechaadha. Oromoo. Asitti immoo naknaame maqaa barbaade maqaa biraa jiraachuu jechaadha. Anama kana godheetiin dhiise jechaadha. Ammallee gara fuulduraatti jechaadha. Nama fakkeenyaaf isin garsiisa. Ani imeelii waan qabuuf fakkeenyaaf isin garsiisaa jira. Isin maqaa keessan maqaa guutuu maqaa oriijinaala guuttadha. Sababiin isaa yuutuubillee yoo banatte aswaayisii keetiin wal dhabuu mala waan ta'eef takkaan immoo maxxanfaa keetiin baasee booda keetiin wal dhabuu danda'a. Mallaqa irra sii gala waan ta'eef kanaafiin maqaa kee oriijinaala banadhu imeelii. Asitti immoo bara dhalootaa nu gaafata. Kan margaartan kana bara dhalootaa taag jechuun guyyaa jechaadha. Kanaafiin ana fakkeenya 30 gochuu danda'a. Ji'aalleen immoo ayiseenee filadha. As keessaa immoo ji'oota nan filadha jechaadha. Yoo barbaade Januwaar ji'a tokkoffaa jechaadha. Feebruwaariin ji'a lammaffaa jedhama jechaadha. Mee ammaa fi Januwaar yaa fudhadhu. Asitti akkana guuta jechaadha. Bara jechuun bara kam keessa dhalatteedha. Kana jechuun nama fakkeenya maafiin 1995 illee gochuu danda'a jechaadha. Kanaafiin gara fuulduraatti kunuunsa bulee kana as keessa jalqabni ka jiru veebilish shamara jechaadha. Inni lammaffaan immoo dhiira jecha baaddan keessaa filatan jecha. Anama garuu akka nama dhiiratti filadha. Amma immoo gara fuulduraatti jedhaani jala kana bulee tokko argaartan na fakkaate yoo isin mara jedhu natti mul'atu inshaallah. Kanaaf akkasii gara fuulduraa jedhaani. Amma kun as keessaa inni tokko filadhu naan jedha. Kan inni naa qopheessan osoo hin taane kan mataa kiyyaa qopheeffachuu qaba. Akka hin daganneef akka yaadachuu danda'uuf. Kanaafuu lamaan innaa file kana hundaayyuu fudhachuu nan barbaachisu. Isa kana fudhachuu qabdan jecha isa kana. Achuma isa kana gattoo bitanii. Asitti kun maqaa akkuma yoo duraa jennee barbaanne amma akka lamatti nuu kaa'e. Jiraachuu Oromoo takkaan immoo Oromoo jiraachuu. Oromoo jiraachuu jennee banachuu dandeenya jechuudha. Oromoo jiraachuu jechuu dandeenya. Welcome.ka jiru kan inni kaa'ee jira waan ta'eef kanaaf akkanuma dhiibna lakkoofsa tokko lakkoofsa lama ka barbaadde yoo barbaadde torba akkana gootan. Ammallee gara fuulduraatti jettanii jechaadha. Anamma gara fuulduraa jira jechaadha. Asitti paaspoortii mataa keessanii itti gootan jechaadha. Akkan daganne paaspoortii akkana paaspoortii immoo daftara barreeffadha. Egaa paaspoortii kun jira kanatti barreessee akkuma barreesse kanatti kan qubee gurguddaa ol keessa makaadha. Isa kana jechuudha qubee kaa godhee hashtaagii godhee gii godhee lakkoofsa godhee hammattuu godhee maqaa godhee jechaadha. Qubee qaa guddoo godhee jechuun aa godhee ammallee maramtuu godhee jechaadha. Akka hin daganneef immoo kunoo Google iimeelii jedhee qabadha jechaadha. Isin fakkeenya daftara akkana irratti akka qabattaniif sumaan isin beeksisuu barbaadetti. Maaliif namni paaspoortii waan dagatuuf paaspoortii bakka baay'ee fayyadamuu dandeetta waan ta'eef kanaaf akka hin daganneef akkatti hin garsiise. Inshaallah an paaspoortii kana immoo si guuta akkuma lafaan bu'a. Paaspoortii argitan sanii asirratti guutee jira jechaadha. Kanaaf hin barreeffannellee jira jechaadha nu jalaan badu. Yoo sammuu keessaa nu badelleen daftarraan badu jechaadha. Kana jechuun gowwaaf waraqaan nu waan qabe gadi hin dhiisu jettee yeroo mammaatti. Kanaaf waraqaa irratti yoo filatan inni hin dagatu jechaadha. Inni hin gatu jechaadha. Yoo isin seeraan keettanii seeraan qabdan jechaadha. Kanaaf isinleen immoo daftara barreeffadhaa paaspoortii itti guutuu deemtan. Maaliif ilma namaa waa dagata waan ta'eef takka ashtara adda addaatti dhufa waan ta'eef. Kanaaf immoo gara xumuraa jedhan amma goolabee jira. Xumuramee jechaadha immoo fuuldura jedhan jechaadha bulee kana yoo gattuke akkana seera isaa kabajuun dirqama nama hundaati jechaadha. Isa kana tokkoon jechaadha. Seera kee hundaa nan kabaja jechuun dirqama ta'a. Yookaan immoo isa kana ka jalaa kana tuune
hin barbaadu jechuullee hin dandeettan. Asitti garuu waan isin barbaachisu tokkollee waan hin jirreef kana biruma taruu irra isin wayya. Uumaa isin fayyadu waan ta'eef bira taruu isin wayya. Kana bira dabarra jechaadha. Amma akkana dhufee jira jecha kun imeelii addisii jechaadha. Anama garuu waan hin barbaanneef barnootumaaf hin bane. Ani hin balleessa deebi'ee jechaadha. Imeelii kan deebi'een balleessa. Imeelii waan baay'ee ta'u akka hin balleessan. Sa'illeen inshaalla viidiyoo isa kana filachuu qabna jechaadha. Maaliif kagadhaan kun ka lammaffaa jiru gaafii baay'ee nu fida. Kana yoo filanne inni gaafii baay'ee nu fida. Asumaaniin amma nuti isa tokkoffaa kana fudhannee jechaadha inshaalla. Isa tokkoffaa kana fudhannee gara fuulduraa deemna. Amma isa jala bulee kana nagarta waan ta'eef isinii ani yoo itti malee arguu malta waan ta'eef kana jechaadha gara fuulduraa jennaan jechaadha. Amma ol harkifanna ajalatti dirqama seera isaa kabajuu waan qabnu jecha kunuma asitti jala kanatti kana dirqama kabajuudha qabna jechaadha. Alee aksaptiireen ka jedhu kana gochuu qabna jecha gaafa kana imeeliin keenya banamee jira. Imeelii amma bane kana immoo guyyaa biraa viidiyoo itti aanu jechaadha. Akkaataa deebitanii imeelii itti balleessan isin garsiisa jechaadha. Kanaafuu kunoo xumuramee jira jechuudha. Akkanatti nuu kenna. Asitti wanni kabajnu yoo jiraate dirqamni isa kana mallee jechaadha. Beeshiteetigen ka jedhu jechuudha. Takkaan immoo gara duubatti irraa deebi'uu ni jira. Yoo hin barbaanne isa kanaan duubatti irraa deebi'uu hin barbaanne taanaan isa gara harka mirgaa kana hayyama kennuufi jechaadha. Kanaafin asitti goolabama jechaadha. Asi booda xumuramee jira. Anamma hayyama kennaafi boodallee imeelii akka itti balleessan deebi'ee isin garsiisa jechaadha. Kanaaf inshallah akkaataa deebi'anii imeelii itti balleessuu san arguu yoo barbaada taate imeelii kee balleessuu barbaada taanaan akkamitti akka balleessan arguu yoo feetellee inshallah viidiyoo akkanaa barnoota qaban arguu barbaannaan yoo subscribe goote yoo like goote komentii yoo goote obboleewwan keetiif hiriyoota keetiif yoo poosti goote waan akkana arguu dandeetta galatoomi share gochuu keetii fi komentiif subscribe keetiif illee galatoomi onarraa si jedhate amma ka viidiyoo kana ilaalaa jirtu galatoomi siin jedha. Hayyee illee nama beeshiteetii keen godhe jechaadha. Hayyama kennaaf jechaadha. Beeshiteetii jechuun